oduu teenya jalqabaatiin haadha warraa wallisaa Andu'aalam Gosaa tan taate Qananii Addunyaa battala gamoo irraa kuftutti lafaa kaasee hospitaala kan geesse Andu'aalam Gosaa ta'uun ibsame. Du'a qaadhimaa isaa tana hordofee Andu'aalam waajjira poolisii qorannaadhaaf geeffamuun ibsameera. Ajjeefamuu Qananii Addunyaa hordofee hiriyyaan Andu'aalam Gosaatii fi manaajarri Andu'aalam obbo Lalisaa Indiris waan dubbate qaba. Gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa qaamolee amantii dahoo godhachuun ergaa walitti bu'iinsaa kakaasu dabarsan cimsee akka balaaleeffatu ibse. Tibbana gareedhaan ijaaramanii warri amantaa Islaamaa arrabsu as bahuu hordofee yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa laateera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun waraanni guddaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti banamuun waan hin oolleedha jedhan Jeneraal Tsaadiqaan Gabraxiinsaa'e. Ajajaan waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Tsaadiqaan Gabraxiinsaa'e waraanni haaroonni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti gaggeeffamu kaartaa biyyaalessaa ni jijjiiras jedhan. Gabaasa guutuu dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin haadha warraa wallisaa Andu'aalam Gosaa kan taate Qananii Addunyaa battala gamoo irraa kuftu lafaa kaasee hospitaala kan geesse Andu'aalam Gosaa ta'uun ibsame. Sana booda du'a qaadhimaa isaa hordofee Andu'aalam qorannoodhaaf waajjira poolisiitti geeffamuun ibsameera. Wallisaa Andu'aalam Gosaa ganama irraa erga hiriyyaan isaa Qananii Addunyaa boqochuun dhagaamee booda hedduun namootaa gadda isaanii ibsachaa jiru. Manaajara artist Andu'aalam Gosaa kan ta'e Lalisaa Indiris qorannoon reeffaa hospitaala Minilikitti taasifamuu fi sirni awwaalchaa guyyaa boru akka raawwatamu ibsan. Du'uu haadha warraa artist Andu'aalam Gosaa hordofee namoonni hedduun maaltu ta'e jedhanii gaafatu. Lalisaa Indiris akka jedhutti arra ganama barii sa'aatii 11tti itti bilbilamuu dubbata. Qananii miidhamtee hospitaala galteetti dafii nu bira dhaqqabi jedhamuu fi inni fagoo waan ta'eef akka hin dhaqqabne dubbata. Lalisaan odeeffannoo haga ammaa qabnuun mana jireenyaa isaaniirraa gamoo 5ffaatirraa akka isheen kuftee fi maal akka isheen taate qorannootu godhamaa jira jedha. Lalisaan akka Lalisaan jedhutti guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuudhaaf sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalam jirutti taasisaa ooluu dubbatan. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arraabsaa Saanshaa'in dudduuba kan jedhu Lalisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbatam. Erga taateen kun mudatee booda reeffa jalqaba hospitaala yaaneet achuma naannawa Hayaat jirutti geessuu kan dubbatu Lalisaan achi haga bariitti erga ture booda poolisiin dhufee reeffa achi fuudhee gara Minilikitti geessee qorannoo reeffaa taasifameefii jedhama. Achiinis bu'aan qorannoo haga ba'uutti immoo reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jiraachuu dubbatam. Sirni awwaalchaa Finfinneetti ni raawwatamaa jedheera Lalisaan. Artist Andu'aalam erga albama haarawaa Ayyaantuu jedhu gadhiisee kiliippii hojjechuu akka dhaabes dubbatam. Akka manaajarri Andu'aalam Gosaa Lalisaa Indiris jedhutti artist Andu'aalam Gosaa yeroo ammaa qorannoodhaaf barbaadamee buufata poolisii jira. Kunis Qananiin du'uu hordofeeti. Andu'aalam yeroo ammaa kanatti isaatu mana haakimii ishee geesse. Mana yaalaas erga turanii booda poolisiin jecha irraa fuudhuudhaaf jecha Andu'aalam fudhatee jedhan. Odeeffannoon maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogoggoraatii kan jedhu Lalisaan odeeffannoowwan miidiyaa hawaasummaa gubbatti qoodaman hedduurraa of eeggachuun barbaachisaa ta'uu himanii odeeffannoon sobaa guddachaa jiraas jedhan. Poolisiin Andu'aalamiin fuudhanii jecha irraa fudhataa jiru malee wanti miidiyaa gubbatti jedhamu hedduun dhugaa mitii jedhan. Hidhameera moo hin hidhamne kan jedhu haga ammaatti poolisiin homaa nutti hin himne jedha. Lalisaan jecha irraa fuudhuudhaaf fuune sa'aatoota murtaa'eef nu bira ture jecha nuuf kennaa jedhanii qorannoo irratti gaggeessaa jiru jedhan. Wallisaa Andu'aalam Gosaatii fi moodeeliin Oromootuun gaa'ila raawwachuuf qophiirra turanii jedha. Lalisaan nu dabalatee namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irraa odeeffannoo qabnuun Qananiin haadha warraa Andu'aalam Gosaa akka taatetti hubachaa turre. Dhimma kana kan gaafatame Lalisaan yookaan manaajarri Andu'aalam Gosaa qaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatanidha malee amma dura waliin fuunee jedha. Haa ta'u malee yeroo dhiyootti sirna gaa'ilaa isaanii raawwachuuf qophiirra akka turan dubbatam. Waan inni beekurraa Andu'aalamii fi Qananiin waggoota 2 oliif waliin dabarsaniiru jechuun akkuma haadha manaaf abbaa manaatti waliin jiraachaa turan.
Oduu biraatiin yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa qaamolee amantii dahoo godhatanii ergaa walitti bu'iinsaa kakaasu dabarsan cimsee akka balaaleffatu ibse. Tibbana gareen ijaarame erga amantaa Islaamaatii fi ergamaa Rabbii arrabsee booda yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa deebii kenneera. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa arra Bitootessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kenneen dhiyeenya kana namoonni hordoftoota amantaa Islaamaatiif Ortodoksii ofiin jedhan gidduutti yaadoonni duudhaa waliin jireenya amantoota lamaanii xureessan miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamaa jiraachuu arguu ibsee kanaanis gadduu himeera. Namoonni dhuunfaa tokko tokko amantiiwwan lamaan ilaalchisee ergaa badii dabarsan seeraan alummaa babal'isuu irraa of qusatanii olaantummaa seeraatiif dursa akka kennanii fi gocha isaanii irraa akka of qusatan hubachiiseera. Walarrabsuu, walxiqqeessuuf waliif kabajaa dhabuun amantoota gidduutti taasifamu yakka kan jedhe yaa'ichi haasawni jibbiinsaa amantii namoota dhuunfaa fi gareewwaniin godhamu amantii kamiyyuu bakka bu'uu akka hin dandeenye hubachiiseera. Barreessaa olaanaan dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qasiis Taagaay Taaddalaa ibsa arra laataniin yaa'ichi namoota amantii akka haguuggiitti fayyadamuun miidiyaa hawaasaa irratti ergaawwan walitti bu'iinsaa dabarsan cimsee akka balaaleffatu himan. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fayyadamuun mirga namoota biroo sarbuun cal jedhamee bira darbamuu hin qabu kan jedhan Qasiis Taagaay qaamni dhimmi ilaallatu hatattamaan tarkaanfii seeraa akka fudhatus dhaamaniiru. Oduu itti aanuun waraanni guddaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti banamuun waan hin oolledha jedhan Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsinsaa'e. Waraanni haaromni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti gaggeeffamu immoo kaartaa biyyoolessaa ni jijjiiras jedhan Jeneraal Tsaadiqaan. Waraanni haaromni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti taasifamu nageenya galaana diimaatii fi naannoo gaanfa Afrikaa irratti miidhaan inni fidu salphaa akka hin taanes ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsinsaa'e himan. Miseensa kaabinee bulchiinsa yeroo Tigraay kan ta'an Jeneraal Tsaadiqaan Tigraay ammas gara dirree waraanaatti deebi'uu akka dandeessu himanii kanaanis sodaa qabaachuu kaasan. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti yeroo kamittuu waraanni ka'uu danda'a mata duree jedhuun xiinxala bal'aa gaazexaa Afrikaan Riippoortar gubbaatti kan barreessan Jeneraal Tsaadiqaan haalli amma Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru walxaxaa ta'uu barreessaniiru. Bara 2022 waliigalteen nagaa Piriitooriyaa erga mallattaa'ee booda michummaan mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa suuta suutaan laafaa dhufuun ni beekamam. Kunis gara waraana fiduutti gahaa jiram. Jeneraal Tsaadiqaan mootummaan Eertiraa yeroo waraana Tigraay mootummaa federaalaa cinaa dhaabbachuun gocha ammeenyaa raawwateera jedhan. Amma immoo qoqqoodiinsa siyaasaa TPLF keessa jirutti fayyadamee waraana biraa kaasuu barbaada jechuun Riippoortar gubbaatti barreessan. Itti aanaa pirezidaantii yerootii fi itti gaafatamaa ijaarsa sirna dimokiraasii naannoo Tigraay kan ta'an Jeneraalli kun mootummaa federaalaa waliin hidhata cimaa qaba jechuun ajajoota waraanaa TPLFin qeeqamaa turaniiru. Waldhibdee siyaasaa wayyaanee bakka lamatti baase keessattis hoogganaa isaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa cinaa akka turan himamam. Jeneraalli waraanaa Tigraay kun waraana Tigraay bara 2020 gaggeeffame akkasumas immoo waraana daangaa Itiyoo Eertiraa bara 1998 haga 2000tti gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Waraana baay'ee kan argan Jeneraalli Tigraay kun waraanni haaromni Asmaraa fi Finfinnee gidduutti amma gaggeeffamu yeroo dheeraa kan turuu fi kaartaa biyyoota lamaanii jijjiiruu akka danda'u akeekkachiisan. Yeroo waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate kun dhaabbatu teessuma lafaa yookaan kaartaan biyyoota lamaanii amma beeknu dhabuu dandeenya jedhan jechuun tarii Itoophiyaan lafa dabalataa fudhatti ta'a yookaan Eertiraan ni fudhatti ta'a waan gara fuula duraatti ilaalamu tahaa jechuun kataban. Haa ta'u malee barruu mata dureen isaa Tigraay Itoophiyaa fi Eertiraadhaaf dirree waraanaa ta'uu hin dandeessu mata duree jedhuun kataban kanaan sochii yookaan gocha waraanaatti biyyoota lamaan geessan ragaa tokkollee hin dhiyeessine. Tsaadiqaan Gabratsinsaa'e.